Hiriyoota gosa hedduutu jira, gosa ajaa'ibaatu jira, gosa gaariitu jira, gosa baay'ee badaatu jira. Gosoota kanneen hunda viidiyoo tokkicha kana irratti dubbanna. Kanaafuu afaana turiitii gosoota hiriyoota kanneen yoo beekuu barbaadde. Tole, kun chaanaala keessan chaanaala Ahmed Orooti. Yoo haaraa taate subscribe god isin jira. Yoo maatii taate ammoo like share gochuun dagatini. Roobatu roobaa jira. Kanaafuu yoo rooballee kacaqastu taate zanaa fataa si godha achumaanuu hin rafta jechuudha. Tokkoffaa hiriyoota keessaa inni tokkoffaan ka kijibu jechuudha. Beeyta bilookii qabannee osoo deemaa jirru hiriyaan kee suuqii na biraa goree wayita bilookii akkana gazzooru ijoolleen kudhanii ittiin dhuftu seeta. Kurnanuu qabee dirraashii isaanii balleesse jedhee dubbata. Ofii fuulli isaa asiinii ta'ee jira, hidhiin isaa asiinii ta'ee jira. Hin kijiba. Yaani waa hundattuu kijiba. Maashaallah kijiba gaduma naqaa jechuudha. Inni tokkoffaan kana. Inni lammaffaan ammoo ka cal'iseetumaan si jaju. Walla beeyta ijoollee Oromoo keessa nama wayita uffata bitu uffanni irraa deemu si qofa arge. Abboo kaalsii yoo godhattee deemte kaalsii nus irraa bareeda. Shubbanna kopheen kun aboo akkam sirraa bareeda kopheen kun. Jaakettiin kun fa'uuf. Ati osoo qullaayyuu deemte sirraa bareeda. Yaani cal'iseetumaan si jaja. Bu'aa wayii akka waan ati kafaltuu fi aan beeku. Almuhimma si jaja jechuudha. Inni sadaffaan ammoo ka faayidaa barbaadu. Fakkeenyaaf akkana siin jedhu. Iida kana maatii qabadhee bahee yaani maatii waliin shaayii bunnaa jedhee yaadee booda maxama keessan tuna dura dhufu. Maxamni sun hin jiraa miti manni keessan sun. Manni foonni sun hin jiraa miti. Hin jira. Sa'aatii feetanii kottu maal ati hin kafaltaa? Hiriyaa kiyyaa bar inni nuu san barbaada. Akka inni hin kafaltu akka jedhuuf san barbaada jechuudha. Kun ammoo hiriyaa faayidaa jedhama. Ammallee inni afuraffaan ammoo hiriyaa yoo feete yoo yaani waanuma feete yoo kettaasuftu taate kasi jala hin dubbanne duudaa jechuun hin dandeetta. Gaariidha bas laakiin humaa yaani osoo ati osoo deemaa jiru makiinaan akkana nagachaate miilli kun na dhukkubette miskiina. Waa miti baate jallisa. Yaani hiriyaa baay'ee hin haasofne jechuudha. Inni shanaffaan ammoo hiriyaa arjaadha. Dhibba shanan tana qabin beeka samoona kan hojii akka hin qabne beeka. Hoo dhibba shanan tana iidaaf hin taati hojii ijoolleeti Allah hin dagadhe. Kuma tana qabiiti maatii hunda hojii baasi yaani iida baasi rakkoo hin jira. Akkam hiriyaadha waliin guddanneen beekaa miti dhoqqee waliin laaqaa baanee siin jedha. Baay'ee arjaadha hiriyaan kun. Arjummaa isaa keessatti wayita garii ammoo uf agarsiisuu illee barbaada. Yaani riyaa wahii qaballee jechuudha. Inni jahaffaan ammoo ka ifaan ifa dubbatu. Ifaan ifa dubbadha siin jedha malee laakiin inni bakka gariititti simiidha. Fakkeenyaaf hiriyoota baay'ee keessa taa'aa jirta. Aboo ani wayita mara sitti himaa miti. Kophee kana godhattee hin dhufinii kopheen kun hin ajaahaa siin jedhaa miti. Asii miti warri safara kennaa yoo himataa jira. Asii achitti ajaaha kopheen kee. Kophee kana godhattee hin dhufin naxalaa godhadhu kottu. Aboo yookaan luka kee mana kaahii kottu. Maal goota kun bannaa kophee luka akkana ajaahu kana qabattee olii gadi osoo ana taate ofirraa muree lafa kaa'a. Yaani ifaan ifa dubbachuu isaati laakiin keessatti inni simiidhaa jira jechuudha. Namni yoo nama gorsuu barbaade yookaan yaani haguma fedhellee ifaa ta'u garii dalgaan sitti himuun bareeda jechuudha. Inni torbaffaan ammoo kan wayita maraa faallaa kee ta'u. Wayituu waanuma hundattuu faallaa kee. Beeyta qabalee deemee waraqaa wayii baasa jedhee warafaan kiyya gahe yaani dabareen kiyya gahe lakkoofsa 16 15 seenee wayita bahu ani deemuudhaaf wayita min dhoggu seeta. Maali jennaan qoy isatu si dursa. Aboo ani 16 kun 15 ka seenee no obsi. Jettee hiriyaa keetitti hiriyaan kee maaltu badare yimkin hiriyaa isaa ta'uu danda'a. Yimkin firee isaa ta'uu danda'a. Osoo firri isaati firiyaan jiru ati 16 waan qabdu seenuu qabda. Yaani 15 itti aanee 16 seenuu ta'uu qaba. Akka gagamaan godhati wayita gari. Osoo nama qabalee keessa ka dalagu taate ani illee sima dabarsaara. Osoo 16 taa'u ima si seensaa bara. Yaani faallama kee ta'uu barbaada. Si galee ka faallaa ta'uu jechuudha. Inni saddeettaffaan ammoo ka wayita hunda waa'ee dubartii haasa'u. Akka lafaa siin jabeeta. Intala wahii agarre. Inni yaadatta intala gaafa gabatti agarrisan. Abuu intalli sun bara osoo lolli wahii ka'ee lola san jidduu dhaabanii akka biyyi lama lola dhaabu beeta. Intala ajaa'iba ta'uu bannaa akkatti bare funyaan isii sana agarte. yaa bareeduma isii jedhee wayita gad jedhu ta biraa
Of tunoo akkam bareeddi yaa Allah. La akkasiin bakka deemu hundatti waa'ee dubartii haasa. Waan biraa kheerii biraa wanta akka irraan agartu. Inni saglaffaan ammoo ka cal'isee iccitii namaa ibalu beektaa. Ibaluun sun jedhee sitti. Ibaluu sun beektaa iccitii namaa isa akka fidee gadi naqu hin beektu. Laakiin iccitii nama hundaa beeka. Akka waan googilii ta'e jechuun dandeenya. Googilii iccitii namaa jechuun dandeenya. Keellee bitaa jara bira deema ammoo keellee akka dubbatu beekuu qabdaa jechuudha. Inni kurnaffaan ammoo ka jajjabuuf godha akka nafaasinya. Hiriyaa yaani nama safara keessa si jeeqoo qabda. Nama si rabbashu namni yoo ka jiraatu taate nutti hime. Shir hiriyaa keetii miti. Nama si rabbashu fuulduratti rabbashu jettee yaaddu namoota akkasii yoo ka jiraatu taate nutti hime ani jira. Abshir si bira jira hiriyyummaa jechuun kanaaf yoomii fi hiriyyummaan yoo kanaaf hin ta'e. Fuulduratti hin tabbate jettee ka yaaddu yuunatti ammootan irraa adaba qabsiisna. Siin jedha. Inni 11ffaan ammoo akkana fakkaatutti 11 genne. Inni 11ffaan ammoo ka wayita isa waliin deemtu osoo rakkoo keessan seeniin hin galle. Yaani isa waliin yoo deemtu yookaan hin tumamtaa yookaan si tumanii yookaan hin tumamtaa yookaan tumtee galtaa borammoo hin tumamta. Isa waliin yoo deemtu rakkoo moohii keessa hin tumalee hin galtu. Yaani hiriyaa akka warra rakkoon isa duuka deemu jechuudha. Mushkilaan akka isa duuka deemu jechuudha. Hiriyaa akkanaatu jira. Ammallee hiriyaa wayita mara jajjabaaf beektaa gaaf tokko barzaafii guddaa wayitu jira safara keenya keessa. Namni hundinuu barzaafii kana koruu sodaata. Achi ol bahee akkamitti ba'a? Akkanuma qabadee beeka. Ol bahee gubbaarratti ol bahee achi uf gadhiisee utaale. Jullu safaraatu harkanaa uftee siin jedha. Barzaafii sanii miti inni dhagaa safara jiru keessa yoo dhaabatee hin beeku. Bas yaani fakkaabbaduu barbaada jechuudha. Inni 12ffaa yookaan inni 13ffaa ammoo hiriyaa dhugaatii jechuudha. Hiriyaan dhugaa kun ammoo wantoota kana hunda walitti qaba. Waan gaarii ta'e hunda walitti qaba. Waan badaa ta'e ammoo ka hin qabneedha jechuudha. Hiriyaan dhugaa wayitaatti rakkatte kasii bira dhaabata. Hiriyaan dhugaa ka fuula kee gadda wayitu irra jira yoo ka argu taate gadda sirraa balleessuudhaaf xiratiin inni hin goone ka hin jirre. Hiriyaan dhugaa hiriyaa jechuun hin dandeettu. Maatii kee irraa si fakkaata. Obboleessa kee si fakkaata. Innumaa obboleessa ta'uu danda'a. Hiriyaan dhugaa yaani ibsuu hin danda'u. Hiriyaan dhugaa hiriyyama dhugaati. Kanaafuu Rabbiin hiriyaa dhugaa nuuf haa kennu. Hiriyoota rakkoo fi makkoo keessa nama galchuu Rabbiin nurraa haa qabu. Sinin jechuu barbaada. Akka isinitti tole abdii qaba. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti ammoo video biraatiin osoo walitti hin deebiin videoon kun yoo akkasitti tolu taate like share akkuma isin jedhe namoota naannoo kee hundaaf takka mana dhaqeen koo ka'itii akka subscribe godhanii an kuuma yoo mugaa ani ka jedhu kuuma kana yoo mugaa jedha. Kanaafuu yaani akka kuma gahu na gargaara jechuudha barbaade. Bo video itti aanutti ammoo gosa hiriyoota dubartoota irraa dubbannaa jechuudha. Akka isinitti abdii qaba nagaan naaf tura. Ciao.